Jirra jirtu maatiiwwan Harmeetee hunduu bakkuma jirtanitti nagaa isiniin jechaa viidiyoon irra isiniif qabadhee dhiyaadheerraa waan guddaa akka argattan abdiin qabaa. Okay, namoonni Harmeeteekiif haaraa taataan subscribe gochuun gara Harmeeteekitti dabalamuu hin dagatinaa. Okay, qabiyyeen viidiyoo keenyaarraa wantoota gurguddoo sadii irratti xiyyeeffata jechuudha. Inni jalqabaa akkamitti sooftiweerii yookiis appilikeeshinii kamiyyuutuun fayyadamiin guyyaatti bilbila keessaan saayitii hangamii yookiis daqiiqaa hangamii akka fayyadamtan akkamitti beekuu dandeessu kan jedhu yeroo ta'u, isas kallattii maanii namoonni ismaartifoonii fayyadamtan hundumti keessanii seetingii bilbila keessanii keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Okay, amma kanaaf kallattii maanii seetingii bilbila koorra galee isa kana isinitti argisiisa jechuudha. Kunoo kallattii maanii seeting kan jettu kanan saaqa jechuudha. Ergan seetingii kana saaqee booda seetingii kana keessa ergan seene eessa jira jechuudha. Kunoo digital well-being and parental controls kan jedhu kana jala seentanii guyyaatti saayitii meeqa daqiiqaa meeqa appilikeeshinii akkamii fayyadamaa akka ooltan hunda adda baasuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kallattii maanii kunoo tuqee kanan jiru kana digital well-being and parental controls kana kan jettu kana nan bana. Kallattii maal naa fide jechuudha. Saayitii hangamiif daqiiqaa hangamii guyyaa har'aa akkam fayyadame na argisiisaa jechuudha. Kunoo boordii kana irratti jechuudha. Isinitti argamaa jira jedhee yaada. Kan biraan illee appilikeeshinoota akkamii kanan fayyadamaa ture illee natti argisiisaa jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf extenderii fayyadameera. Inni lammaffaan X recorderii fayyadameera. Inni sadaffaan phone kan jettu bilbilaaf fayyadameera jechuudha. Inni kan biraan kunoo miseeljii illee fayyadameera jechuudha guyyaa har'aa. Inni kan biraan kunoo telegiraamii illee fayyadameera. Share IT fayyadameera. Seetingii bilbila kanaa fayyadameera. Files kan jettu kanallee fayyadameera jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon maal akka fayyadamtanii fi daqiiqaa hangamii akka fayyadamtan illee daashboordii isaarra seentanii argachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo si'a meeqaa bilbila keessan guyyaatti cuftanii akka bantan yookiis immoo loog gootanii unlock akka gootanii isinitti argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo si'a 34 cufee banee jechuudha. Bilbila kanarra cufuu gaafa inni isin jedhu loog godhe unlock godhe jechuudha. Fakkeenyaaf ammasa kana utuunanii bilbila kana lookii godhe indaganaa deebisee bane 34 kan jirtu kana meeqatti deebisa jechuudha. 35 godha jechuudha. Hanga isinii bilbila keessan lookii gootanii unlockii gootanii isa kana lakkaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf check godheen isitti argisiisa. Lookiin godha. Okay. Deebiseen bana jechuudha. Piiniinsaa 2 3 6 enter. Kunoo 34 ture amma 35 ta'e jechuudha. Kanaaf isa kana akka kanatti beekuu dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo fakkeenyaaf extenderii daqiiqaa meeqa akkam fayyadame, X recorderii, foonii, miseejii daqiiqaa meeqa akkam fayyadame beekuudhaaf immoo maaliin godha jechuudha. Daashboordii isaarra seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Isas kunoo bakka kanarra seentanii argachuu dandeessu jechuudha. Daashboordii kan jettu kanatti hin bu'aa. Kunooti kallattii maannaa fida jechuudha. 2 hour 54 minutes jedha 2 day dha. Okay, qabiyyeen qabxii lammaffaa irratti isiniif qabadhee jiru stooreejii bilbila keenya yookaas sarara bilbila keenya utuu hin fayyadamiin akkaataa itti cloud storage yookiis Gmail account fayyadamne lakkoofsa bilbila namootaa bilbila keenya irratti seevii gochuu dandeenyu isinitti argisiisa. Isas apply gochuuf kallattii maanii diyaalaapii bilbila keenya irra jirtu hin saaqna. Sana booda bilbila nama seevii gochuu barbaannu bakka kanatti hin barreessina jechuudha. 49 52 83 sana booda create account jedha. Kunoo akkuma argitan
by default Gmail account irrattidha jechuudha kanan bilbila namootaa save godhu. Kanaaf kallattii maan sanaa fide garuu bakka kanatti akkuma argitanii optionoota adda addaa jira jechuudha. Yoon barbaade qafoo irratti gochuu hin danda'a, yoon barbaade Gmail irratti gochuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf har'a kanan isinitti argisiisu akkaataa itti Gmail irratti lakkoofsa namootaa qabachuu dandeessan sababa ta'eef by default isa jiru kana fayyadamne jechuudha. Garuu akkuma argitan kunoo bakka kanatti device irratti gochuu waan barbaade device kan jettu kanan filadha. Kunoo akkuma argitan bakka kanatti device kan jedhu filatee jira jechuudha bilbilli kuni. Amma garuu Gmail account irratti akkaataa itti bilbila namootaa save godhan isinitti argisiisa waan ta'eef kallattiimaan Gmail account filadha jechuudha. Gmail account. Kunoo akkuma argitan Gmail account filadheera. Sana booda maqaa nama sanaa bakka kanatti barreessa jechuudha. Saampliidhaa fi armee tech jedheen barreessa. Sana booda save kan jettu bu'aa jechuudha. Akkuma argitanii completely save ta'eera jechuudha. Kana jechuun bilbilli kun akka tasaa yoo miidhame illee lakkoofsa kana yeroon fedhetti Gmail account amman irratti save godherraa recover godhee itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Okay, qabxii inni lammaffaan kana kan fakkaatu yoo ta'u, qabxii inni sadaffaaf inni xumuraa har'a waliin ilaallu immoo akkaataa itti ergaawwan gabaabaa maddoota isin hin barbaanne irraa gara bilbila keessanitti ergamanii isin rakkisan akkaataa itti block ofirraa gootan yookaan protect bilbila keessan gootan isinitti argisiisa. Isas apply gochuuf kallattii maanii miseejii bilbila keenya irra jirtu kana hin saaqna. Miseejii erga saaqnee booda bilbila yeroo hundumaa tekstii gara keenyatti ergee nu rakkisu kan nuuf dhimma hin baafne yookiis kan nu hin barbaachifne garuu immoo yeroo yerootti tekstii nutti ergee kan nu rakkisu bilbila keenya irraa blockii gochuu yoo barbaanne kallattii maanii fakkeenyaaf saampliidhaa fi bilbila 9197 kan jedhu kana blockii godheen isinitti argisiisaa jechuudha. Okay. Kallattiimaan selecting godha jechuudha bilbila kana. Isa booda kunoo gara olirra akkuma argitanii tuqsadeen hin jirti bakka kana. Sana booda tuqsadee kana irratti al tokko nan tuqaa. Kunoo akkuma argitan lock option jirtu jirti jechuudha lammaffaa kanarra. Isinitti argama jedhee yaada. Kunoo block kan jettu hin jirti bakka kana. Kallattiimaan maaliin godha jechuudha blocking godha jechuudha. Sabooda blockii gochuu barbaaddeettaa jedhee na gaafachaa jira. Okay jedhaanii completely blocked ta'eera jechuudha lakkoofsi kun. Ergaawwan lakkoofsa kanarraa natti ergamanii bilbila koo busy godhanii kana booda gara bilbila kootti ergamuu hin danda'anii jechuudha. Okay, inni kun bilbila keessan busy qofa gochuu utuu hin taane yeroo tokko tokko akka tasaa ergaa isaan isinitti erganii itti buutanii replay yoo gootanii fi yeroo yerootti sarara bilbila keessanii irraallee balaansii kutachuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa kana akkuma kanatti protect ofirraa gochuu hin dandeessu jechuudha. Okay, qabiyyee viidiyoo har'aarraa waan guddaa akka argattan shakkii hin qabu. Torban viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan bye bye.